gota matalesa shole ya gota matalesa shole ya gota matalesa shole ya gota matalesa arreda olu male ya gota matalesa shole ya gota matalesa goro fadacha sure ya gota matalesa shole ya gota matalesa arreda olu male ya gota matalesa shole ya gota matalesa yo fi fakadure ya gota matalesa shole ya gota matalesa shole ya gota matalesa shole ya gota matalesa waboko gacharako abao gadisako gota kaduwan solo enika tingotako baratti barasana kawe murka gurani akal mana bankamne umnan nu kabrosani foilol delaki 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 podika kawe ka jadu man makani kanna gandana man nenu nu dorsi sina delaki 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 sagantaa hawaasa Oromooti. Qophii kana keessatti sochiilee hawaasa Oromoo biyyoota adda addaa isiniif dhiyeessina. Kaayyoon qophii kanaa hawaasni Oromoo biyyoota adda addaa keessa jiraatan walqunnamtii gaarii qabaatanii akka hojii isaanii kan waloo waliin qindeeffatan gargaarudha. Radio Bilisummaati. Radio Bilisummaa torbaanitti guyyaa sadii karaa marsaa intarneetii kan isiniif tamsaafamu kunoo amma jalqaba. Kun Radio Bilisummaati. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu saatii kanaaf nu ga'een dhageessisaan dhaabasaa Waaqjiraati. Humni hidhattuu mootummaa Itoophiyaa hidhaa fi ajjeechaa bakka adda addaatti gaggeessuu jabeesseetti fufuun dhaga'ame. Oduun Oromiyaa bakka adda addaarraa nu ga'aa jiru akka hubachiisutti humni mootummaa Itoophiyaa yeroo ammaa kana miseensota hooggantoota adda bilisummaa Oromoo fi qondaaltota olaanoo adamsee hidhaa jira. Odeessi nu ga'e akka hubachiisutti miseensota adda bilisummaa olaanoo kan ta'an obbo Jabeessaa Gabbisaa, miseensa Shanee Gumii adda bilisummaa Oromoo akkasumas gaafatamaa damee siyaasaa guyyaa kaleessaa qabaniiru. Kana malees miseensota adda bilisummaa Oromoo olaanoo kan ta'an bakka adda addaatti qabanii hidhaa akka jiran beekameera. Oduun nu ga'e akka hubachiisutti mootummaan Itoophiyaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi Hiriyaasaa Faqqadaa Raggaasaas guyyaa kaleessaa hidhuunsaa hubatameera. Kana malees galgalaa waariyoo iddoo isaa Taaddasaa Amaan Filee magaalaa Naqamteetti itti gaafatamaa dhaabaa kan ture Dambii Tashoomaa akkasumas Dr. Bulii Ejjataa hidhuun beekameera. Hagammaatti Oromiyaa roga adda addaa keessaa namoonni hidhaman lakkoofsi isaanii dabalaa akka jiru hubatameera. Mootummaan Itoophiyaa haala siyaasa biyyattii wayyeesseera jechaa yeroo adda bilisummaa Oromoo karaa nagaan biyya keessatti qabsoo gaggeessuuf galee jirutti deeggartoota miseensotaa fi
hogganoota olaanaa hidhuutti fufee jira. Guyyaa kaleessaas Ilubaaboor keessaa Ajiinuuraa Suleemaan akkasumas obbo Kaffaalee Gazzahaany qabamanii akka hidhaman beekameera. Humnoonni mootummaa Itoophiyaa bakka adda addaatti ilmaan Oromoo qabanii hidhuu isaaniitti fufaniiru. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa har'aas magaalaa Amboo keessaa Kaasayee Qananiisaa, Olii Dhugumaa, Mangee Tafarii kan jedhaman ilmaan Oromoo qabamanii akka hidhaman beekameera. Lakkoofsi namoota yeroo ammaa kana hidhamanii hedduu dabalaa akka jiru odeessi nu ga'e hubachiisaa jira. Oromiyaa guutuu keessaa hidhaan akka malee jabaatee kan jiru yoo ta'u, hidhaa kana immoo olaantummaadhaan kan raawwatan miseensota raayyaa ittisaati. Sababa kan godhatanis adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromooti. Keessumaa naannoo waraanni bilisummaa Oromoo socho'utti immoo akka arganitti abbuma itti dhufee fi barbaadan rasaasaan rukutuu akkasumas isa kaan immoo ukkaamsanii bakka hin beekamnetti itti fufanii jiru. Yeroo ammaa kana addi bilisummaa Oromoo ifatti ibsa baasuu baatus hordoffii fi sochii adda bilisummaa Oromootti humnoota mootummaa Itoophiyaatiin fudhatamuun sochii dhaabichaa aagii tokko dhaabbatee fi danqame akka jiru beekuun danda'ameera. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma. Oduu biraa akka qabannee isinitti deebina. Ammas nagaan nuu tura. Kan qaban kunne yagoota mataleessa. Gadhiisan bakkee guutti yagoota mataleessa. Waan gonkuufa dadhabde yagoota mataleessa. Omale chatti dulti yagoota mataleessa. Shole yagoota mataleessa. Waraabettiin biyyoormaa kalleena afaajate borduubaaf naanii fi dinqa koon akka jeelte gaafa oltee bulbultu manaana baay'ee jette obsi kanarraan jiru diinaaf garaan na jette horii loli beelakki horigaa kajjeen ofiilee ofiisaatiyyaa ofii dhukaasanii shororkeessu biyya beelakki horigaa. Yagoota mataleessa. Shole yagoota mataleessa. Leenca ija barbada yagoota mataleessa. Kan simboo sodaachisu yagoota mataleessa. Bakka qaabonaaf gannaa yagoota mataleessa. Kan diina dabarsiisu yagoota mataleessa. Shole yagoota mataleessa. Boonaalee bosonaa beekamaa akka qeerransa. Goota sanyii gootota mirgaan biyya boorsisa. Diinaaf harkasaan kennu jedha wareegamnisa. Seenaa dhugaaf kan du'u bagadeesse haatisaa horii loli beelakki horikaa abiddii fi kootii tuttuqaan jaallatu kan darbarraa baraa seenaa naa dubbatu. Kajjeen ofii dha'ee ofiisaatiyyaa ofii dhukaasanii shororkeessu biyya. Daani'eel Taaddasaa maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galateeffannaa. Amma immoo
uummata yeroo ammaa kana hidhamanii manedhaa jiran maqaan isaanii hagi tokko naga'ee jira isan siniif dhiyeessa. Jabeessaa Gabbisaa miseensa Shanee Gumii Adda Bilisummaa Oromoo Amaanfilee Birkii Adda Bilisummaa Oromoo Wallaggaa Ba'aa magaalaa Naqamtee Dr. Bulii Ejjataa Galgaloo Waariyoo Dambii Tashoomaa Iddoosaa Taaddasaa Obbo Balaa Yaadataa Gimbiirraa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa Fiqaaduu Raggaasaa Obbo Geetaachoo Bayyanaa abbootii qabeenyaa fi jaarsolii biyyaa Obbo Qanaatee Ayyaanaa abbootii qabeenyaa fi jaarsolii biyyaa Obbo Geetaachoo Tolasaa Shaanqoo abbaa qabeenyaa Obbo Dastaa Lataa abbaa qabeenyaa Obbo Awaluu Naggaa Dirasa abbaa qabeenyaa Obbo Nuuruu Baqqalaa abbaa qabeenyaa Obbo Margaa Fayyisaa hojjetaa mootummaa Anumaa Darajjee Qeerroo Guutamaa Gaaroomaa Qeerroo Dastaa Moosisaa Qeerroo mootummaa Gabayyoo Barataa Darajjee Guddataa Barataa Abbabaa Raggaasaa Barataa Obbo Fiqiruu Nagaasaa Addee Aagee Tarfaa Raagu'eel Haayiluu Henook Yohaannis Burqaa Birhaanuu Isaayyaas Zalaalam Solomoon Shaanqoo Abbillee Dheeraa yookaan Buttaa Odaa miseensa Baawoo Dajjaasmaash Bayyanaa Shaamburraa Lookoo Guutamaa Manguddoo waggaa 65 Wallaggaa Lixaa Jaarsoo Daawit Qajeelaa Abbaa Gadaa Jaarsoo Wallaggaa Lixaa Jaarsoorraa Dabalaa Fiqiruu Wallaggaa Lixaa Jaarsoo Diinqaa Addaamuu Wallaggaa Lixaa Jaarsoo Fiqiruu Taaddasaa Barsiisaa Wallaggaa Lixaa Jaarsoo Chuuchaa Mulugeetaa Wallaggaa Lixaa Jaarsoo Barsiisaa Kiliiluu Hordofaa Dambidooloo Barataa Burqaa Yaaloo Yuunivarsiitii Walqixxee Naaheliyaa Abbabaa Barsiisaa Yuunivarsiitii Amboo Dargaggoo Dukkaalee Hoolotaa Onaa Qarcaa Ganda Lamii Hirphaatti waraana mootummaatiin kan qabame turee kan ajjeefame turee Uddeessaa Ona Qarcaa Ganda Lamii Hirphaatti rasaasa mootummaan kan ajjeefame kan dhaame amma hospitaala Bulee Horaatti argamu Mijuu Birbirsaa Ona Qarcaa magaalaa Qarcaa Ganda Duwwaa tokkotti ajjeefame Abarraa Duuloo magaalaa Qarcaa Ganda Duwwaa tokkotti ajjeefame Taarikuu Eleemaa magaalaa Qarcaa Ganda Duwwaa lamatti ajjeefame Milkeessaa Galgaloo magaalaa Qarcaa Ganda Duwwaa lamatti ajjeefame Tasfaayee Wubee konkolaachisaa ambulaansii magaalaa Qarcaa Ganda Duwwaa tokkotti ajjeefame Alamuu Waddeessaa magaalaa Qarcaa Ganda Duwwaa tokkotti ajjeefame Roobalee Gammada Ganda Lamii Qarcaatti ajjeefame Guyyee Boggaalee magaalaa Garbaa Ganda Duwwaa tokkotti ajjeefame Lammii Hoxxeessaa Ganda Lamii Qarcaatti ajjeefame Bariisoo Quruuxaa Manguddoo Gannaa waggaa 80 Ganda Lamii Hirphaa iddoo addaa Kellaa Fayyaa jedhamutti ajjeesaman Addee Dhukkee Shaggee Manguddoo Ganda 70 Ona Qarcaa Ganda Boruutuutti ajjeesaman Girmaa Abdastaa Lixaa Shaggar Kaachiseetti kan humna waraanaan qabame Baacaa Margaa magaalaa Adaamaatti kan qabamte Baacaan kanaan duras waggaa dheeraadhaaf hidhamtee kan baate Obbo Lookoo Guutamaa Manguddoo waggaa 65 Wallaggaa Lixaanaa Jaarsoo Obbo Saayyaas Mulgeetaa Guutee hojjetaa humna ibsaa Itoophiyaa kan damee Gimbii magaalaa Gimbii keessaa kan qabame Boontuu Waaqooyyaa Amboorraa kan qabamte Manguddoo Abbaba Maammoo Leeqaarraa kan qabaman Abdataa Abarraa Boojji Dirmajii magaalaa Biilaarraa kan qabame Damee Darajjee Amajjii 3 bara 2019 Hoolotaarraa kan qabame Haagee Ambisaa Muddee 31 bara 2018 Naqamteerraa kan qabamte Laggasaa Beetuu Barsiisaa Rift Valley College Naqamteerraa kan qabame Nagaasaa Barraa kan magaalaa Burraayyuu keessaa Amajjii 4 bara 2018 hidhame 2019 hidhame Saamu'eel Margaa Obbo Girmaa Shawaa Jaarsa biyyaa Shawaa Kaabaa Anaa Dagam Deeggaraa Abaa'ootti jedhame kan hidhame Obbo Girmaa Turaa Manguddoo biyyaa Shawaa Kaabaa Anaa Dagam Deeggaraa Abaa'oo